miidhamii kiyya eenyu takka himadhu wallaale laakiin miidhama namoota biroo itti agartu immoo miidhamni keetu miidhama ta'ee sitti mul'ata. Ijoollee xixiqqoo lamaan wahiitu wajjin taa'ee taphata. Tokko hiriyaa isaa taaniin jedha. Sagalee ol fuutee hin taphatin haati tiyya yoo dhageette irribaa kaatii jetteen. Tuun ammoo intala durbaati akkana jetteen maarree kootu achi deemnee taphanna jetteen. Haati tiyya dhageettee haa kaatu jetteen. Bootaan itti garsiifte sun qabriidha. Iddoo qabrii san deemnee haa taphannu haati tiyya himkin dhageettee kaatii jette. Miidhamni intala daa'imaa tana keessa jiru Rabbuma qofatu beeka. Isiilleen hin beekne. Miidhama si keessa jiru Rabbumatu beeka. Wanni hundinuu wayita caboo sagalee dhageessisa. Laakiin onneen namaa wayita cabtu ammoo abbicha qofatu dhagaa. Aada isiin wayita san aaddu. Ahii isaa san isa qofatu dhagaa. Namni biraa hin dhagaa. Fuula kee yallaaleen, seeqoo tee yallaaleen, cinqaa onnee tiyyaa ati hin beektu. Laakiin jechi bareedaan sirraa waan kanarraa hir'isuu danda'a. Yoo jecha bareedaa barreessuu hin beekne du'a hinaaf godhiitii na bira kuti.